harka kana wal qabate kana way adda baasee danda'a nama adda nu baasuuf yaalu bismillahir rahmanir rahim rabbi nurra achaaqo garbita achufirra darba isinirra gammade wallahi isinirra gammade Ustaz Hamza Marcos Rachu Nasra Abba Abdi obboleetti teena tani mamaattuuf nama waliin jiru sanillee Mubarakii kiyya Abba Miskiina Jeneral Dube warra jala kana jiru akkana kabra waa'ee bakkuma maratti nama da'awaa godhu yoo argitan waa'ee amantaadhaatiin ittiin dhufina maali jennaan hawaasummaallee qabaachuu qaba abbaan amantaatu yoo hawaasummaan qabaatiin abbaa amantaatuun ta'u rasuulli mushrika waliin mari'atee jira masjida keessa teesseellee waliin mari'ateera alattillee waliin mari'ateera waliin dalageerallee kana sabummaan waan biraati amantaan waan biraati badanamichi harree yaabbateeti finfinnee jedhe seene jedhan suni maal jedhe jedhan Mubaarak biyyi walitti amantaan adda jedhe biyyi walitti amantaan addaa jedhe mammaaka ajaa'ibaati bar yeroo tokko nama keenya kana harkaa walitti nammeera namni yeroo tokko matiqqoo aalee namni gariin oromummaan lukaan na habaatu oromummaan marfichaanii aseentu isuma oromoon bar oromoon inni marfichaanii gate sun isuma ayyuu bar maali jennaan gosa atirraa uumamte kana laaftuu taatee jabduu taatee khaaliqatirraa si uume tokko kana kabira nam tokko jala kana barreessee maalumaaf ati nama mara walii galtaanaan jedhe obboleessa kiyya nama mara walii nagalchaa annamni an itti dhadheeru isa rahmata qabutti hidheera isa garaa namaa laafutti hidheera ka gara laafiinsaaf malee wamaafuu ati hawaasatti ergamteen jirtu rabbi jedheen sanitti hidhe tokko ammallee hawaasa kanarraa dhaladhee gala irraa dhabuun qabu oluma fuudhee nama tokko ibiddaan hin kennu ka ibidda qoodullee na'aa miti ka jannata qoodullee anaa miti kanaaf namni kuma tokkoo genneerra namni kuma tokkootun mee akka waajibaatitti nama tokko naaf fidaa dafaati akka waajibaatitti daqiiqaa lama keessa mee isin keessatti warri gugurdaan kun sheerii godhaa isin saalfatanii jiran warri gubbaa jirtan kun sheerii godhaa keessattuu eda Dr. Asliin maal jedhe geemeeraa fi gifteera daaddaan beektanii naan jedhee mi ajaa'iba geemeera haarawa jennaan gifteera haarawa jennaan geemeera mo gifteera jennaan kamii boyya jennaan gifteera haarawa wayyaa jeen maal jennaan kennee fitatee hin jiru kan injiraan barwachuu keessa ture injiraan lafa ol sikkee adda geemerri yoo jennaan geemera inni geemerri lati bibbirno yaallo inji kun waan biraati kana alaa kulli haalitti akkan isinirraa gammade rabbi isinirraa haa gammadu ilmaan tiyya maandhota tiyya keessattuu ijoollee teenna ijoollee qaqqaaliiwwan ijoollee namoonni dur akka najisaatitti addaan nu fageessanii islaamaaf kiristaana kana akka najisaatitti addaan nu fageessanii akkana waltudhaan haga sadarkaa waa dhiqannu nu godhani alhamdulillah ijoollee dubbiin galeef ijoollee zamanni galeef ijoollee sabummaa fi amantaa addaan baafatte ijoollee qaqqaalii raachuu fi Marcos ka isaan fakkaattan warri jala kana jirtanillee ulfaadhaa galatoomaa obboleeyyan keessanii waliin makamtanii yeroo dheeraa tokkummaa keessan uumtanii osoo nama amantaan addaan baafne bakka abboota biyyaa ta'uun keessan inshaallah oromoon kufeen kufu haguma isin guddattaniif xiqqooma isi haa bilchaattanii maafi malee isinii qabnu oromoon kufeen kufu inshaallah yoo rabbi jedhe tokkummaa teenna tana eega tokko taane oromoo keenna ol kaafna yoo rabbi jedhe ol kaafnaa mi jaran ol kaasimee bismillah jedhe ati marta akkanatti ol kaasimee bismillahir rabbiin ol nuu haa qabu rabbi ol nuu haa qabu waan oromoo kuffisaaf deemaa rabbi nurraa haa qabu yaa rabbii kiyya irraa nu uumte situ irraa nu uume nu filannee irraa nu uumamne situ irraa nu uume rabbii kiyya nu jalaan kuffisin yaa rabbi oromoo kufte nu dhageessisin ta duute nu argisiisaatta ta wal fixaattu nu argisiisaatta hinga asuman nurraa dhaabi yaa rabbii kiyya si kadhe oromoo wal jaalattu ta fuula takkaan akkanatti waliin teettee waa hojjettu
يا ربنا أرجسيسي ربنا وهاواتو جزاكم الله خيرا وبليان كي ورنا الرهاسا اللي دندان ورنا الرهواسني بربادتو مبارك اللي أزجرا راجو اللي أزجرا أبان عبد الله أزجرا جرا سكتشرا كنا أستاذ إن شاء الله أنك سكنتا جل كمنوف نما كان نما كما فدبا تكور جرا نما كما لما ناقايا تنا سنيد نامدا نما كما فدبا تكور نما كما فدبا تكور تيو شيري غوني تنجنة أما نمني دفاع إن شاء الله جزاكم الله خيرا أكاتا التندي منين والنمرتي أميرة كبا بليان كيا فكنا وان كان مبارك فجل كبيرة ماركوس فجل كبيرة شامزا فجل أكاتا التنجل كبنين جربك جرفانا ديمني أكجر نبوسين يو جر كوين اللي جران تليفونك إنك كل فني تسين يو أمولك نيا اللي جران وان كجيب أنتاني وان برنسال فجيب لي لفكين أموني هم بسوف دمار لبو المنامات لبو ودل الريتيمتي لبو تنتي لبوتي أنا سي هادتي أبوليتي تريبامتين مجتتي نيتي دوبرتي كباجا قبض سنت نجلا بميرا كنافسي لبون كبتشو في إنشاء لبو سيام بفتشو في كنت كيسنو نموان هما برئيس اللالنا اتني سابر لفادي بيكنو في اللين ديمنا غروان غارت استهاجين ويسنين جرا جزاكم الله خيرا أنا يمبو دكتور أسلي قلتش دكتور أسلي قلتش Ababdi, say something. دكتور أسلي قلتشيني ماركوس أنا يمبو جلتا obboleeyyan kiyya hundi keessanuma ganagaan dhuftanii wannan jedhu waanuma takka dura dursoo nuti tokkummaan keenya hedduu lallaafatee jira addaan bittinnoofnee ammas tokkummaan qabnu wal nyaachuu fi wal qaqqabuu fi wal tuffachuu malee waan takka nuti agartee mul'ata tokko agarsiifnu hin jiru. Amma fakkeenyaaf kalee dheengadda hunda Markoos fa'aa mana baranii yeroo hedduu namoonni nutti dhufanii eessa jiranii giiftaroonni eessa jiranii geemaroonni eessa jiranii Oromoon eessa jirti no ta'uu qabu takka takkatti nu hunda dhiiraa dhalaa nama miidiyaa kanarra jiru ka followersii miliyoona takkarraa haga miliyoon haga 10,000 qabu hunda isaanii itti himanii viidiyoo hojjedha nama akkana gargaarsa barbaada nama akkanaatiin rakkate kaleen isaa ispaayaa taatee maallaqa ganaa gaafatanii waggaa jaha ciisu jira jedhanii yoo beeksisa godhanii namni hundi profaayila godhatee akka namni qabu geema beeksifatutti yoo beeksisa godhate gargaarsi mucayyoo kanaa sa'atii takka qofa caala nutti fudhate guyyaa lama guyyaa sadii sa'atii takka nutti fudhate osoo akkasi deemne haala sanii torbaan tokko qabanii akkasi namni hundi irra walii galee osoo haala sanii deemne karaa gabaabaan gargaarsi isii godhamuu danda'a lamaffa nuti Oromoo miidiyaa kanarratti teennee ebaluu haa gargaarru ebalullee haa gargaarru gargaarsa qaban minaami jennee iyyuu osoo hin taane ijaaramnee miidiyaa akkaawuntii tokko fakkeenyaaf nama amanamaa akka raayyaa tokko kennanii $5 taane $5 waan danda'u namu irra buusee hogguu gargaarsi akkanaa namni rakkataan akkanaa dhufu hogguma takkatti isa dubbisanii nama akkanaa rakkatee jedhaniini bakka maallaqni namni buuse hundinuu isa birii waan jiruu fi gargaarsi isaatii takka godhamaaf maaliif miidiyaa irra walitti iyyinee qaaxiraa wal bulchinee tattaa'aa bullee nama meeqa gaazitti ka'ee mataan nama dhukkuba an kanuma saniin jira haa tokko humnuuti saniin jira. Thank you, Galaton. Jazakallah khair. Barakallah fiikum. Fadlan Ababdi jala luftanis. Share goda hota Mubarak. Job. Jecha gabaabaa xiqqoo takka inneetiti eegalla. Ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya akka muslimaa akkasumas abboleewwan keenya kan amantaa biraa waan asitti wal geenyeef namu hundinuu ni beeka. Warri hin beeknes biratti keenya kaasitti argitan kalee lamman tokko hin jalaateen biyya biraa deemtee ayaalamtuu jennee asitti wal geenye jirra. Hundumti keenya yookuma baabaa ishee jedhan sheer gochuudhaan kooppiinii gochuudhaan wanni kun waan jaallatamaadha. Ustaazota jirullee abbootii keenyaa jiru silaan dubbachuun namatti jabaata. Waan jaallatamaadha. Wanni jaallatamaan immoo hin jabaata. Jabeenya. Kanaaf uummanni keenya yeroo ajandaa xiqqoo arganne achi teenyee dhaggeeffachuu jaallannu kana immoo rabbiin biraa argannaa. Hundi keenya yoo utuu hin deemin kooppiinii sheer godhaa. Namoota nu waamaa yoo manni banaan jiraate nu tursiisaati.
Galatomaan jedhaan. Thank you Mubarak ya galatomi Faatu mubaarakiitu. Rache guta kasbay wanta kaji hordoftoota keetii fi ummata keetii maal jettame? Hundumti keessan akkam jirtu. Rache nana qofa fi mul'anne moo isinifis hin mul'atu? Muddataara. Anatti muddata garuu. Ani nana gurraachamee jira ajaa'iba. Akkam jirtu hundumti keessan. Okay, Rache itti oofi jai. Sagaleen kun dhaga'ama miti. Guys, hundumti keessan. Dhagaa jirtanis Rache? Warri waamicha keenya dhageessanii warri waamicha keenya dhageessanii dhuftan hundumti keessan welcome maganagaan dhuftanii garuu laala koppii linkii kan godhame nama 3,100 qofa. Kun immoo sirriin kanaasitti wal geenyee jirru obboleettii keenya kileenshee 2 jalaa feel godhe ishee yaalisiisudha. Kanaaf hundumti keessan sheerii kana utuma nammanaas jiru at least 5,000 gashaa. Hundumti keessan koppii link gootuudha otoo hin ta'in sheer isa jedhu tuqaatii nama 15 sheer godha. Amma 3,000 irra jirra 10,000 gashin. Nama 15 amma fakkeenyaaf nama 10 yeroo tokko nama 15 sheer gochuu dandeessu. Sheer isa jedhu tuqaatii nama 15 isiniif fiduuf sheer godha. Hundurratti nama isiniif fidu nama 15 sheer godha. Sheer isa jedhu tuqaatii nama 15. Amma 1,000 taanii asirratti sa'aatii baay'ee dabarsu mannaa 2,000, 3,000, 4,000 taanii sa'aatii xiqqoodhaan waan kana fitnee deemna jechuudha. Galatoomaa warri sheer gochaa jirtan 10,000 galuu danda'a. Hundumti keessan sheer isa jedhu tuqaatii nama 15 sheer godha. Ilaa warra as jirtaniif warra as dhuftaniif immoo kanaasitti wal geenyee jirru nuti obboleettii keenya tokko Oromoodha isheen. Oromoo tokko du'arraa baraaruuf as ta'e. Hundumti keessan waan dandeessan qofa gaaf immoo guddaa iyyattanii achi booda gochuu hin dandeessan. Hin barbaannu sanuti. Isa waan dandeessan waan gochuu dandeessan yoo giftiidhaan barbaadan giftiidhaan isa haalduree isaa Maarqosis amma isinitti himaa jechuudha. Warri giftiidhaan gargaaru. الله أكبر رشاد. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر. قالتوما رب سنا قالتوم فتو. الله أكبر. قولي ينكي يا المانكي. بسم الله قالتوما مرادك يسر ربي هاقو. دنيا تيسن كيس ربي بركاها كاو. بسم الله دنيا إساني كيس ربي بركاها كاو. عمري إساني كيس ربي بركاها كاو. المال إساني كيس ربي بركاها كاو. نما فيان أبي نابتني فيان سنين نبي. أبوني بربي سنين تنفذين. جرو قمتجو ربي سناكاو. والله نو قمتجيفتني. يوم أنا بتشوف ما نسكت سهو جد قلبي وطن الراك يا أبو. أقوام دابتي ترى مفيدة فكات يا أبو بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. والفاتنا والله قالتوما ربي حاجاتي سولت زني عقبو المكيرات شو نفاني فتني فمراجع تدين. أكون من جمشيكا. بايزي باينا ما تقول غافة سندواي قوتن. حبيبي جزاك الله خير الله أكبر. بدأ. yeroo tokko afaan oromoo ለማትሰሙ እዚህ ላላችሁ ሰዎች በአማርኛ እንጀራችሁ እዚህ ተሰበሰብነው ሁላችንም እዚህ የተሰበሰብነው እዛ ጋር በቪዲዮ የምታዩት እህታችን ሁለቱም ኩላሊቷን አድርጎ በ6 ዓመት ዲያሊሲስ ስታደርግ ቆይታለች እና አሁን ደግሞ ወንድሟ ኩላሊቱን ሊሰጣት ይቻላል ተብሎ ያንን የኩላሊት ለፈትላ ለማድረግ ወደ ውጭ ሄዳ ለመታከም 2.5 ሚሊዮን ብር ተጠይቃ ሰገሌን ኮን ለጋመ ሰገሌን ለጋመ መራቼ 2.5 ሚሊዮን ብር ተጠይቃ ለሷ እርዳታ ለማሰባሰብ ነው እዚህ የተቀመጥነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጊፍትን በመንካት በጊፍት መርዳት ይቻላል። ካሻፕ አለ፣ እንደዚሁም ዜል አለ። በቻላችሁት መንገድ በምትፈልጉት መንገድ መርዳት ትችላላችሁ እና ሁላችሁም የቻላችሁትን ያህል ከእህታችን ጋር ቆሙ። በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ስለምትረዱ አጠገቧ ስለምትቆሙ ደግሞ እናመሰግናለን። جزاك الله خيرا. أبليان كي جتك قفا جرا سوني مالي جنان دولارا كما تقدمي شني ترى دولار كما تقدمي شني ترى
namni 250 nu keessa doolaara 100 takka takka yoo fudhate doolaara 25,000 tan namni 250 nu keessa doolaara 100 takka takka yoo fudhate ni cufa nama 500 keessa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Omekia. Allahu akbar Allahu akbar makina ante makina ahorto Amin. Bismillahirrahmanirrahim Abbonni kan ke moonaa nuuritti ijaaratanii ati moonaa guddaa tokko konkolaataa nama ijaaratu rabbi si haa godhu Amin. Amin. muraada kee rabbi si haa ga'u duniyaa tee keessa rabbi barakaa si haa kaa'u mee namni 250 doolaara 100 yoo fide akkasuma dhufaami jarana herreega yoo wallaalee jaarsaani 25,000 dhufaami doolaarri 25 miliyoona lama wal akkana fakkaate birri Itoophiyaatitti Akkas. akkasumaami Allahu akbar giftii qofallee meellaalinaati ile doolaara 200 mitillee dhibbuma dhibbaan dhufnaan Hamzaa kiyya dhibbaan dhufnaan Yoo milaataa kaashappinaa barreessaaf yoo milaataa duruu dhibba namni dura nuu kanne yoo milaataadha sheekh yoo milaataa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yoo milaataa guyyaan sun si haa ga'u waan ati yaaddee baafatte qabdaa maqaa kana guyyaan sun hadha si haa ta'u ammuma si haa ta'u iheen namatti si haa taatu wanni ati yoo milaata jetteef sun haa qabsoo taatu haa bilisummaa waan taatu ajaa'ibaati haa fuudha taatu wanni ati eegalte haa tun sheekh durummaa taatu yoom laata wanni ati jette sun dhiyeennuma kana si haa ta'u hayyee baaba wanni ati jette kun siistama haaree naaf saame guutaa wanni shayni jedhe kun siistama haaree siistama itti gabaaba fixuu dandeenyu beeka waan laafti isinitti hin fakkaatina namni 250 yoo doolaara 100 nuu kan dhume namuma qofa nuu lakkaawame inshallah waan ajaa'iba nama qofa mitillee waa takka yaade yoo narraa fuutanii abbaan abdi yookaan ustaaz Hamzaan nu keessaa bahee garee takka waatsaappii hidhee liinkii as jala maxxansee osoo deebi'e namni 250 sun osoo achi seene Anis dhibba jechaa jira kunan. argattanii Allahu akbar Allahu akbar kuma diddaba jedhe shee awwal ustaaz awwal qaasim Allahu akbar Allahu akbar ustaaz dargaggeessareef lafaa dhufaaru MashaAllah. Allahu akbar. wanni takkittiin nu gootu dubbii amma reefu shayni jedhe san wanti yaayyuu as jala jiraatte telegram gruppii kireet godhiititi liinkii maarqositti ergi maarqos tiktok jala nuuf haa kaayu namnichi keessa haaseenu warri immoo Maarqos osoo irra jiru hin danda'u namni biraa malee Maarqos hin danda'u Okay. yoo kaa shee Hamzaan yoo kaa abbaan abdeessi yoo kaa raachuu nam tokko kireetii godha rakkinni jiru Siya tokko Ustaaz Hamza. Saadiqee dirqama asirra jiraachuu qaba. Maaliif beektaa zalleef kaashaappii gaafataa jiru. Silaati osoo saadiqeen asirra jiraate isuma kilik godhanii keessaan gaafatu jechuudha. jira jedhaa jira barreessuu danda'u maa taa'uu qaba gaa saadiqee kottu naas jira Kaashaappii yeroo baay'ee. laa isin ustaaz Mahmud Tarree namni biraa buleera Dhiifama barsiisaa koo sin deebisaa. Saadiqee yoo jiraatte ergadhume. nama 250 doolaara 100 kanuu kennu doolaara 100 nama 250 karaa gabaabaa yookaan qarshii Itoophiyaa 10,000 Akkas warri zalleef kaashaappii barbaaddan yoo saadiqee irraa fooloo hin qabdan ta'e saadiqee fooloo godhaati haayi jedhaa keessaa yoo dandeessan innis isinii barreessa gaafa sana asumarra barreessuu danda'u maa ila baaba Maarqos kiyya asirratti nadhamu inni jedhu yeroo baay'ee na fakkaata. Amma dabaa ati deemaa uummanni hin dandama fidala wayii qube mooyii itti amma gujadhiseeti yoo sanii himatamu rakkoon qabu Allahu akbar kuni maali inni wanni akka samii illee kana maa kennamu jira jarana giifti maa dhuma argaara amma wanni barbaadu giftiirota irraa leenca tokko barbaada leenca 5 barbaada harkaan islaamaa illee 5 odaan oromoo illee 5 10 jedhee isinirraa bu'ee leenca takka naa dabalaati achi booda
yoo leenca takka achi kaayeen booda waan hafte warra doolaara dhibba dhibbaatiin gaddee bu'eedhaan ariifadhaan haa dafaati. Sheekha leenca fudhan jettee Leenca tokko yookaan Dhibba shanaa kan nu guuta, dhibba shanaa kan daqiiqa 30 keessa dhibba shanaa kan haa buunnu. dhibba shan tara baarakallah fiika baabaati. dhibba shana kanaaf Dafa kaajoon wama qabdaniin bismillah jedhame telefoona keessan xaarsaa isin martuu ariifadhaati. Puush godhaatii amma ol fageessa. Booda seenaa hojjetamuu deemu ijjatee seenii agartanii hunas jiru hunin duruu waan qopheessinee qabne dhufna. Seenaa ajaa'iba waan ajaa'iba booda arguu deemtanii amma puush godhaatii oliin nuu deema. Oliin nuu deema dura. Oliin nuu deema. Wallahi. Rabbi umrii isaa dheeressu baabaa kiyya. Rabbi umrii isaa dheeressu. Dafa kaa hundi keessanuu ijoollee. Muraada keessan Rabbi haa ga'u. Duniyaa teessan keessa Rabbi barakaa haa kaa'u. Awwala Rabbi daamattii tana nuu haa fayyisu. Yaa Rabbi mucayyoo tana nuu fayyisi. Mucaa kanallee kakalee kiyya kenna jedhe. Ani waan rifadhu tokko keessa nama dhiiga ufii namaa kenna jedhu. Nama kalee tiyya sii kenna jedhu. Nama tokko yeroo tokko ani hospitaala tokko jira naannoo keenya leebbisi jedhanii hospitaala san dhaqee warra harkaalu kan qabne kana ganama bahee nama 25 harka kiyyaan afaan kaa'aa waa nyaachisa. Warra kana gosa isaaniillee beeku, amantaa isaaniillee beeku. Namichi kun adaana laala, na biraa deeba. Ispeenirraa gara biyya teennaa ji'a waggaatti ji'a afur boqonnaaf dhufu. Namni kun qara dhiiga fidaa namaan jedha deebee innillee hojii tiyyatan argee innillee hojii biraa jalqabe hospitaala keessatti. Dhiiga ofii namaa kennuu jalqabe dhibama maraayyuudha deemaa nama dhiinni isaa ta'uuf. Miriindaa dhugaa as deebaatuma deebaa kenna. Asiira garagaraa dhugaatuma deebaa kenna. Nama kana tumaan naan jedhe gaaf tokko badhaasa qabatee naa dhufe masjidatti balbala dhaabatee seeni jennaan namni Ameerikaa seene seera Ameerikaatiin buluu qabaa namni masjida seene seera masjidaatiin buluu qabaa hin seenu balbaluma dhaabadhaa jedhe. Kompiitera badhaasa qabatee naa dhufe zamana san kompiitera qaba jechuun waan guddaa tokko beeku waggaa 27 har'aati raachuun dhalatee hin jiruun seera. Yoo san kompiiterri hin jirtu.